Hallelujah, 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 hallelujah. Kam jirtu doftoota kiyya bakka jirteet nageen snaaka bocha ras video biraatti walitti deemee jira video kanatti akka boortan akka gamdaa abdii guddaan sirraa qaba namoota chaanel kanaaf haaraata yoo jiraatan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaasii barbaada yaadoo qaatan comment barreessa agarumaatti nafaana tura video kan jalqaba irratti Dr. Naafiyaat Geetuu gaa'ela dhaabbatee jira fuudheetu jira jechuudha mucaa bareeddu ayyaantu jedhamtu fuudhee jira kanaan dura social media siifoo jedhamti keessan beeka social media siifoo jira ayyaantu nama qaansi sirrii isaanii wajji ilaallaa bakka geessee bakka gammaddisiin jechuun barbaada Dr. Naafiyaat Geetuu waachee miizee taate Agafa mati kosongan enane rume markabare Wagayo wakajirata gaino sinna marata ati sidese marjotilata hallelujah Rakun, iya gammachu, ofta ebise, uno sale. Isani nisu, adi isani, walite ebise, adi isani. Iya rakun, iya gammachu, ofta ebise, uno sale. Isani nisu, adi isani, walite ebise, adi isani. Video kanatti gammadaan qeesii ta'een tajaajileera. Cidha kanarratti miizees miti bifa qeesiitiin tajaajilee. Gaa'ela isheetiif fakkeenya ta'ee milikkita harka ishee irratti ta'uu danda'u akkasumas harka Dr. Naafiyaat irratti yeroo ammaa kana waadaa ishee seenaa jirti. Haamileen garuu baay'ee xiqqaadha. Haamilee baay'ee xiqqeessaa jirti. Kanatti aansuudhaan immoo Dr. Naafiyaat argitanii qubeelaasa yeroo ammaa kana Dr. Naafiyaat ammoo qubeelaa gaa'ela isaaniitiif fakkeenya agarsiiftuu taatu harka ayyaamtuu irratti kaa'ee jira. Qubeelaa isaan amma harka isaaniitti keewwatanii fi akkasumas immoo waadaan Obbo Gammadaan egaa maannoo qees Gammadaan waada galchiisaniitu jiru gaa isaan wal fuusanii jiru akka qeesii tajaajileera Gammadaan qees gammeeni cidha baay'ee namatti toludha cidha baay'ee bareedaadha Dr. Naafiyaat Geetuu baga gammaddee horaa bulaa wariin harrii filadhaas neechuu barbaada gaa'ela gaarii gaa'ela milkisiniif haa ta'u. Taatee milkaa'ina koo harkaan naqabsiisuuf tattaaffii ati gootu humna jaalallaan agarsiisaniiru. Gammachuun koo maddi kolfaa hamilee koo bakka aniiti aduu abdii egeree kootii argu si ta'eera. Gammachuun gadda keessatti qabaachuu dhabuu keessatti imala koo hundaa
si waliin imaluuf kunoo waadaa siif seenuuf. Dhugaa viidiyoo kana waan dubbatamu maybe mucaa kana yeroo inni waggaa meeqa wajjin jiraate yookiin iseetti taphatee yeroo inni kan biraa fuudhu aariina yeroo takka gootu ta'uu danda'a. Maybe namichi kun isee jaalataa tures ta'uu danda'a. Yookiin isee fuuchuuf keessee dhiisee isee kana fuudhee ta'uu danda'a. Malee kan akkamitti cheetti keessatti namni dhaqee dubbii kaasa yookiin iddoo aarsaa irratti dhaqee dubbii kaasa. Gaa'ela nama godhataa jiru. Doga, why namichi kun intala kana taasee haaseetu jala deebiisee kana fuudhe ta'uu danda'a. Hirkoo namaa michuu lafa onaa sandumaa danda'u. Guddaa. Ofitti qabii lallabee. Amma lallabee. Hallelujah, 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 hallelujah. Raajii Boodanaa jedhamuun. Abeet. Guddaa. Namichi kun biyya isaanii tajaajilaa beekamaa ta'uu danda'a yookiin wangeela yookaan warra akkasiitu warra cheersii qabanidha. Maybe social media biroo dhabuudhaan isa keessi qoosuu danda'a yookiin immoo feekiidhas ta'uu danda'a tajaajilummaan isaa yookiin wangeelaa'ummaan isaa. Gurbaa kana beektu yoo ta'e TikTok irratti sagalee Hacaaluu fakkeessuutiin beekama. Keessumattuu kiliippiin inni hojjetu kiliippiin kanaan dura hojjetaa ture muuziqaa irratti muuziqaa isa fakkeessuudhaan dhaqee waraabamee iddoo inni itti waraabamaa ture kan wal fakkaatu lookeeshin wal fakkaata irratti waraabamee kan inni TikTok irratti gadhiisaa ture sanaan beekama. Amma sagalee isaas baay'ee fakkeessuudhaan isteejii irratti hojjetaa jiru. Dhugaa baay'ee danda'a. Mucaan kun akkeessiin guddatee iddoo guddaa ga'uu danda'a. Tapha bareedaadha kan inni baasuu danda'u jechuudha. Mucaa baay'ee dandeettii guddaa qabudha. Isteejii illee harka gatan baay'ee danda'a. TikTok irratti illee viidiyoo dadda baay'ee dalagaa. Mucaa baay'ee dandeettii guddaa qabudha. Saba jaalala walaloota kan qabadee isinii dhufee jira. Ishiin lammii koo jetti. Lammii koo kan keessaaf kan alaalaa akkamiin bilisa baanaa ofii walabaaraa. Quba walitti qabuu dhiisnee waltaanee osoo quba ormatti qabne wallaaltee dallaa kee akka namuu saaqne. Gaafa nayyuu koo dhabu boosseen lafaa haata. Gaafa nayyuu koo dhabu boosseen lafaa haata. Xiqqaan kee akkan guddanne ormaa riqicha taata. Xiqqaan kee akkan guddanne ormaa riqicha taata. Tokkummaa hin jedha baraan umriiyyuu nu fixe tokkummaa jenna baraan umriiyyuu
nu fixe arranatti kolfaa kanayyuu koo fixe maal fardi afurdalla maal manjiin kun maali fakkaata eessarraa na fayyaa dhukkuba keessa koo lixe amma jaarsi biyyaa ina baarra namichi kun immoo biyya keenya irraa gadi lakkisa namicha kana waaqni saarraa isaa kaasu horii saarraa isaa kaasu eessaa nagaan argatin daa'imni isaan guddatin jilbool jettee qabatiniin waaqni isaa gogsu biyya kanarraa isaa kaasu. Garuu arsi caalaan kun walalollee hin danda'a. Keessumattuu muuziqaa sirbuudhaan kan TikTok irratti namooti baay'ee arrabsanii yookiin namooti duwiitii godhanii challenge irratti hojjechaa turanii. Sirbarra garuu walaloo kana wayyaa natti fakkaata. Tu akkas qoosaa gidduu gashuu ta'e yookiin akka bifa faniitti fudhachuu dhiifame normaalitu guutummaa isaa dhaggeeffatame waan danda'u natti fakkaata. Ranni keessa oole deemuutillee akkas godhataa deema. Rapper. Show me rapper for your duqeeta. Indeed in the maintenance assign. Rapper gilin yaala no atgbabuuma እንደዚህ rapper ቀጥል ራፕ ላርግልሻ ጣፋጭ ሆነች ራፕ ላቀርብልሽ ናይስ ስማ ወይዬ ልጀምር ነው ሽሮ እየበላው የማገኘው ክብር ጥንቅር ብሎ ይቅር እኔ ኮነኝ ራፐር መገኘ የሸገር እወዳለሁ ብር በዚህ ካላችሁ ቅር እሰጣችኋለሁ ብር ይስረው አድራጊ አባብሊ ላንተ ነው ይሄ ላንተ ነው አድራጊ ላንተ አሁን የገጠመው አሁን የተገጠመ ነው ኦኬ ጀምር አሁን የገጠመው ሽማግሌዎች ራሱ ራፔ ወደውታል አንድ ክሊፕ ባወጣ ይጨፍሩበታል ሚስቶቻቸው ራሱ ክርስቲያኔ ሰብተው ካልፈረመልን ብለው ቆመዋል ውጭ ወጥተው ሴቶች ይወዱኛል ጆኒዬ እያሉ ያቆላምጡኛል አያም ቤቢ አልፈልግም ሹገር ማሚ ማሽሞኛል ሹገር ቤቢ ሹገር በጣም ኪድሬም ብቻ ጥርስ አበላሻ ባቢ ሹገር ማሚ Hordoftoota kayyaa viidiyoon siniif qaadhe kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaa sirraa qaba namoonni yeroo jalqabaaf chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun dagatina yaada qabaattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin gorti deebiitti nagaan tura.